السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتوتا ماملتوتا channel keenya baga deebinee wal agarre nageenya kiyya kan jalalaa kan kabajaa iddoo jirtan isin bira haa ga'u isiniin jedha. Arrallee barnoota barbaachistuudha jedhee yaade takka isiniif qabadhe kan namni hedduun itti haajamu jechuudha. Waan baay'ee barbaachisaa ta'e bilbila keessan irratti biyyoota addunyaarra jiran guutuu bilisaan haala itti bilbilachuu dandeessan daataa keessan qofa ibsuudhaan hanga barbaaddan haasawuu akka dandeessan qarshii takkaan yookaan immoo waan qarshii takkaa gadiitiin biyya barbaadan bilisaan bilbiltanii biyyoota addunyaarra jiran guutuu akkamitti akka haasa'uu dandeessan qabatamaan puruufii wajjin bilbila kiyya irratti isinitti argisiisa. Haala Android device keessan irraa biyya barbaadan bilbilachuu dandeessaniin isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf calqaba namni chaanaala kiyyaa faariyataa ta'e yoo jiraattan please chaanaala kiyya subscribe gochuun na jajjabeessummaatiin akka erga subscribe gootan mallattoo bilbila isaa yoo tuqxan mallattoo ringii sana cuqaasuudhaan all notification kan jedhu rayyoo kaayattan barnoonni chaanaala YouTube Isaaq Ibrahim namoota hunda dursee isin dhaqqaba jechuu. Kanaaf viidiyoo tana laayikiidhaan eegalaa isiniin jedha. Amma kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Kanaaf calqaba dhuguma bilbiluun ni danda'ama waan jedhu qabatamaan waliin ilaallaa waan sobaatii miti. Normaalii an bilbila kiyya irratti chaanaala kiyya irratti kan isin barsiisu jechuudha. Kanaaf eeyyan ni danda'ama. Kunis waan bilbila keessan irra jiru tokko calqaba yoo sirreeffattan jechuudha wanti hin danda'amneef hin jiru. Kanaaf wanni isin calqaba gootan seetingii keessanii seentan. Seetingii bilbila keessanii erga bantan seetingiin bilbila kiyyaa kana fakkaataa isin suduudumaan scroll down gootanii gadi buutan. Yoo gad deemtan jechuudha akkana gadi Google tajettu jirti. Google tajettu tana kilik godhattanii si'a tokko ni banattanii. Kanaaf amma isin as biratti ads ka jedhu bakka waa'ee beeksisaa isinitti himu kana bakka mallattoo xiyyaatiin agarsiisan tuqattanii gara fuulduraatti deemtuu jechuu. Kennee isin ads by Google ka jedhu tuqattanii gara fuulduraatti adeemtuu jechuu. As biratti amma waan haaraa google.com ads ka jedhu /adsiin kun waan haaraa isinii fidaa jechuudha. Bakka kanatti iddoo beeksisa keessan akka bilbila keessan irratti adeemu bakka itti godhataniidha iddoon kun jechuu. Bakka sararaalee tuqaa sadii kana dhuftan yeroo tokko kilik gootanii banattanii bakka nama tuqe kana kilik gootanii banattanii jecha ni bantanii yoo bantan haala kanaan isinii fida. My Ad Center ka jedhurra tuqxanii gara fuulduraatti adeemtanii gara fuulduraatti isin adeemsisa. Iddoon kun bakka beeksisa keessan turn on yookaan turn off itti gootan kan isinitti argisiisu jechuudha. My Ad Center jiddugala beeksisa kiyyaa jedha. Beeksisni kun kan bilbila keessan irratti deemuudha. Jiddugala beeksisa keessan yookiin center jechuudha. Kanaaf personalized ad ka jedhu jira. Kiyya amma on taheetii jira. Kunoo on taheeti jira. Isin amma wanni isin gootan maalinni isa kana on godhachuu qabdan yoo of tahee jiraate mee amma tuqee akkamitti onii fi ofii akka gootan wajjin ilaalla. Garee tuqtan yeroo tokko kunoo haala kanaan turn off personalized ads turn off godhaartaa beeksisa bilbila kan kee irratti adeemudha. Kunniin gosoota beeksisaati jechuudha. Kun hundi bilbila kiyya irratti adeemu jechuudha. Kanaafuu as biratti of teessan akka hin tuqne oniidha kan tahuu qabdu onii jechuudha. Kiyya amma on waan jiruuf wanni isinitti argisiisu hin jiru cal'iseetii gara duubaatti adeemaa jecha. Amma as keessaa erga bahee maalinni wanni ani godhu bilbiluudhaaf deema jechuudha. Beeksisni bilbila kiyya irratti ni adeema gara bilbila kiyyaa adeema jechuudha. Amma Chrome browserii keessan yookiin Google keessan bantanii anamma Chrome kiyya banee isinitti argisiisa. Chrome kiyya ni bana yeroo tokko naannaa fide as biratti iddoo search baarii kana search batanii irratti kilik gootanii bantanii san booda waan an jedhee barreessu kana jettaniiti barreessitan kan amma screen irratti argaa jirtan kana globephone.com jettanii barreessitanii free online phone jedha kunoo isa san kilik irra godhattanii si'a tokko ni banatu. Amma isinii fida interfeesii haaraa isinii fida globephone jedha video free online phone P2P file sharing free text online call phone free calling jedha. Kun waan hedduudha. As biratti kun fiichariiwwan inni qabu kan isinitti argisiisu jechuudha. Viidiyoodhaan walii dawwaluun ni danda'ama. Walii bilbiluu waan tokko faayiliiwwan adda addaa jidduu keenyatti share gochuun biyyaa biyyatti tekstii meesajii walii balleessuun danda'ama. Walii bilbiluun danda'ama jechuudha. Kanaaf beeksisni as biratti adeema amma. Wanni isin beekuudhaa qabdan maalinni akkamitti nu bilbilchiisaa yoo jettanii shakkitan jechuudha. Kun amma beeksisa kunoo. Beeksisni asirratti dhufeera amma.
isaan isarraa argatanii mallaqa ittiin nama bilbilchiisan kana beeksisa irraa argatan. Kun weebsaayitiidha. Weebsaayitii yookiin marsariitii guddaadha. Beeksisa asirratti deemurraa googiliirraa mallaqa guddaa doolaara guddaa addunyaarraa argataa jechuudha. Kaampaaniiwwan gurguddaa dhaabbattoota gurguddaa adda addaattu beeksisa isaanii asirratti oofaa jechuudha. Isaan asirraa argatanii kanaan nama bilbilchiisu jechuudha. Guyyaatti daqiiqaa 6 hanga daqiiqaa 12 kan nama fayyadaman jechuudha. Kun nama beeksisni asirra deemaara. Beeksisa kana barbaadan ilaaltanii yoo barbaadan as bira dhuftanii ofirraa balleessan. Kanaaf akkana gaddeemtan amma. Koolta jettu eegaltan amma. Kool keetu irra kilii godhattanii eegaltan. Kanaaf erga haala kanaan isinii fide akkana gadi yoo tuqxan free phone calling make free calls to United States Kingdom, UK and many other countries to mobiles in landlines absolutely free. Kun ifaan bilisa jira jecha amma as biratti neemii keessan galchitan. Maqaa keessan barreessitan amma Isaaqaa jedhuuni. Isaaq Ibrahim. Next ka'eedhurra amma kilii godhattanii banattan jechuudha. Steeppii haaraa amma as biratti kan isinii baasu. Ammallee garmu fuulduratti adeemtan. Kunoo koolpoon free calling jedha yeroo maqaan kiyya kaniin amma galmeesse as bira jira. Biyya ni filadha. Koodii interpool number lakkoofsa bilbilaa as biratti cuqaastan jechuudha. Biyyoonni jiran fakkeenyaaf isinitti argisiisuudhaaf bakka nama Firaansi jedhee inni assume godheetii naa kenne fakkeenyaaf jechaadha. Kana amma as biratti kilikoo godhe biyyoota addunyaarra jiran guutuu as biratti tartiibaan naa fida. Keessaafuu biyyoonni Afrikaa kan selektiin ta'e inni jiru jechuudha. Biyyoota tokko tokko kan beeksisni isaan irratti hin adeemneef jechuudha. As biratti filannoo keessaa haalli isaan itti baasan jira. Isin as biratti amma kilii gootanii biyya barbaaddan san filachuudha dandeessu jechuudha. Kanaaf as biratti biyyoonni jiran biyyoota amma ilaalaa jirtan kana Firaans, Jarmanii, Giriik, Hong Kong, Hungary, India, Iran, Ireland, Italy, Japan, Kuwait. Biyyoonni as keessa jiranii Saudi Arabiyaan jirti. Biyyoota barbaadan isin normaalii as keessaa kan barbaadan filattu jechuudha. An amma Saudi Arabiyaa filadha. Koodii ofiisaatii kan inni naa fidaa jiru amma as biratti lakkoofsan itti galfadha paste itti godhe jechaadha. Maal godha jechuudha? Amma kool iddoon jettu jirti bataniin tun batanii tana kool godhaa jechuudha. Kool irratti godhaa directly naaf bilbilaa wajjin kan ilaalu ta'a jecha. As biratti amma ilaaluu dandeessanii haala kanaan inshaalaayiziingi naaf godhaara. Barbaadeen cufa. Cal'istaniitu mana wajjin ilaaltan amma haala ittiin bilbilli kun naa seenuu fi ittiin haasa'u jechuudha. Ilaala qophiirra jira amma reedii jedheeti jira. Hello, salaamu alaikum warahmatullahi. Akkam jirtan nagaa jirtuu? Kanaaf haala kanatti fayyadamuu dandeessanii normaalii ani yeroo rikardi godhu agartaniitti jirtu mallattoo diimaanatti kennuunsaa asii rikardi gochaa waan hin jiruuf jechuudha. Bilbila lamaa wal bira rikardi waan hin taaneef jechaadha. Jidduudhaan kan diimaanatti kennee akka ilaaltaniif jechuudha inni sun. Kanaaf haala saniitti fayyadamaa isiniin jedha. Baroonni kiyya kanarraa kana fakkaata. Baay'ee wanni kun dhibbatti qabatama. 100% proof isiniif godheeti jira jechuudha. Kanaaf waan isiniif hin galle jiraatan gaafadha. Chaanala kiyyarra koomentii jalqabaarra waan fiitan na ka'uu dandeessu. Kanarraaf isiniin jenne kanuma horaa bulaa deebanaa.